السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابا. يا ilmoko ilaa sa'aatanaa maaliif rafta? Guyyaan jum'aa ta'uu ni dagatte. Halkan bilbila laalaa bultanii ijoollee teenya mana hidhaa Saudi Arabiyaatti rakkattaa jirtu tanaafillee sagaleen taatanii faayidaa tokkoon alatti bilbilarra bultee haga sa'aatanaa raftaa guyyaa jummataatiin. Yaa baabaa kooban nuti sagalee numa taanaa fi garuu ummatni keenya kaniif sooshaal miidiyaa fayyadamu kun sagalee teenya tana akka waan biraa waan hamtuu sheer godhanitti gizee nuti sagalee taaneef sheer godhanii ummata qaama dhimmi ilaallatu biraan nuuf hin ga'anii sanumaaf sagaleen teenya dhagayamuu didde malee nuti sagalee numa taanaa fi bariyaa baabaa koo. Bariyaa ilma koo isin waan isiniif hin galiniitu jira malee qaamuma mootummaatii kan ijoollee teenya tana akkanatti azzabu jiru. Garuu rakkoo namaa argee hin callifne rabbii tokkichaatu jira. Ka'imee arra guyyaanis jummaadhaati ganamaan masjiida dheyneeti fuula rabbii keenyaa teenyee rabbii keenya boonya. Namni isa kadhate isarraa dhabee hin beeku. Rabbii keenya kadhannaa nu kaasimee kayeetii dhiqadhu ni aana gara masjidaati. Baabaa dhugaa keebbaan hayyee ni yaana anis dhiqadheetii yaanee fuula rabbii keenyaa teenyee rabbii keenya boonyaati niin dhiqadhaane eegi baabaayyee. Hayyee nu kaasi ilma koo sa'aan deemtee jirti. Hayyee ka'ee baabaa koo garuu osoon deemne duratti ummata nu daawwataa jiru kanatti waa dhaammadha baabaa. Maal dhaammachuu barbaadde ilma koo? Hayyee dhaammadhu dafiiti. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota firii Ooroo aappe jalatti argamtan hundi keessanuu baga rabbiin guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa jum'aatiin isiniin gahe isiniin jecha namuutu yoo rabbiin isinii laaffise ijoollee teenya tan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiraniif du'aa'ee haa goonu du'aa'iidhaan haa bira dhaabbadnuun isiniin jedha galatoomaa ulfaadha. Hundumti keessanuu osoon deemne duratti salawaata nabii keenya irratti buusa sallallahu alayhi wa sallam.